Guyyaarraa pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp koongiresii biyyattii irratti biyya guddoo Afrikaa kan taate Lesothoon injirtuu dhagamtee sin beektu dhageenye sin beeknu jechuudhaan qeeqa gurguddaa dabarsee jira. Kanaan wal qabatee immoo lammiileen biyyattiitii fi pirezidaantiin biyyattii eekama itti dhagame kallattii adda addaatiin dabarsaa jiranii marsaalee hawaasummaa irrattis ajandaalee gurguddaa ta'anii jiranii. Dhuguma Doonaald Tiraamp erga aangootti dhufee ankara siyaasaa qofaa miti biyya isaa birallee darbee birbadummaa biyyoota adda addaa keessatti harki Ameerikaan furachaa jirtu lammiilee biyyoota adda addaa dallansiisee jira. Akkasuma hariiroo biyyi Ameerikaa Afrikaa fi Eeshiyaa Awurooppaanota wajjin qabdu kallattiilee adda addaatti yeroodhaa yerootti akka laamsha'u gochee jira jechuudhaan namoonni adda addaa barreessaa jiran. Yooyyaa nagaa sin dagannee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota madda miidiyaa egaa qophii addaa guyyaa har'aa Tiraamp Lesothoon jiraachuu iseeyyuu namni hin beeku jechuudhaan biyyattii rifachiisee jira. Dhuguma dubbachuuf hedduu nama rifachiisaa hedduu nama dallansiisaa waan hundaafuu sagantaa keenyaa wal duraa duubaan isin biraan geenya. Doonaald Tiraamp akkas erga jedhe lammiileen biyyattii maal jedhan kan jedhu waliin ilaalla. Turtii gaarii anis immoo qopheessa sagantichaa falmataa roorooti. Egaa akkuma jalqaba irratti sila isiniif kaasuuf yaalletti Doonaald Tiraamp yeroo ammaa kanatti biyya guddoo addunyaa kanaa kan taate Tiraamp Lesothoon jiraachuu isheeyyuu namni beeku hin jiru jechuudhaan akka qoosaatti dubbatee jira. Bitootessa 6 bara 2025 wabeeffachuudhaan BBC afaan Oromoo irraa odeessa arganne akka ibsutti mootummaan Lesotho yaada pirezidaantii Doonaald Tiraamp waa'ee biyyattii irratti kenne guddoo rifachuu fi mufachuu ibsee jira. Lammiileen biyyattii immoo miira gurguddaa keessa galanii jiranii biyya daangaa ishee qabdu barbadummaa mataa ishee qabdu alaabaa mataa ishee qabdu heeraaf seera biyyattii qabdu kallattii adda addaatiin pirezidaantiin biyya guddoo addunyaa tanaa fi jabduu addunyaa kanaa kan taate pirezidaantiin biyyattii walgahii koongiresii biyyaa irratti haala kanaan dubbachuun isaa aadamalummaadha jechuudhaan namoonni adda addaas dubbatanii jiran jechaadha. Doonaald Tiraamp torbaanota darban keessatti mootummaa biyya Raashiyaa Zelenskiin yaada irratti kennataa ture. Kanaan wal fakkaachuudhaan har'as immoo biyyoota Afrikaa kibbaa Lesotho ollaa South Afrikaa kan taate jara haala kanaan qeequun isaaniitti wal qabate lammiileen biyyattii yaada adda addaa dabarsanii jiranii. Tiraamp erga gara White House deebi'ee booda haasaa yeroo jalqabaaf koongiresii taasise keessatti biyya Afrikaa kibbaa kan namuu dhaga'e hin beeku jechuudha miseensota koora sanarra turan irratti kolfisiisuu bira darbee namoonni hedduun haa kolfan malee biyyattiin garuu ammoo Lesothoon miira gurguddaa keessa galtee jirti mufiilee gurguddaa kaaftee jirti. Tiraamp koora sanarratti Tiraamp mallaqa maqaa deeggarsa garmalee qisaasamaa ture hambisuudhaaf akka hojjetanis dubbatanii jiranii. Pirezidaantiin Ameerikaa yeroo ammaa kana gara White House yeroo lammaffaaf deebi'an biyya Afrikaa kibbaa Lesothoon biyya namuu dhaga'e hin beekne keessatti jaallattoota saala wal fakkaatan LGBTQ jechuudhaan tumsuuf doolaara miliyoona 8 kennina jechuudhaan itti qoosee jira jechaadha. Tiraamp qoosaalee hedduu waltajjiilee adda addaa irratti dubbateera. Qoosaan dhimmi biyyummaa immoo dhimmi birbadummaa biyya takkaa immoo tartiibaan kallattii adda addaatiin dheekkamii pirezidaantii biyyattii qofallee miti lammiilee biyyattiis kaaseera. Maaliif biyya takka hin jirtu jechuun baay'ee ulfaataa waan taateef birbadummaa biyya qabdu alaabaa mataa ishee qabdu daangaa mataa ishee qabduu fi heera biyyattii cabsanii haala sanii yeroo dubbatamu lammiileen biyyattii dheekkamanii jiranii. Dhimma dubbii himaa ministeera dhimma alaa Lesotho ammoo biyya isaanii USA waliin hariiroo gaarii akka qabdu BBC itti himanii jiranii. Kuni amman tanatti pirezidaantii biyyattii itti aanaa ministeera dhimma alaa Lesotho Ameerikaa wajjin hariiroo gaarii qabna tarii Tiraampitti nu wallaale malee pirezidaantii duraanii wajjin Joo Baayiden wajjin hariiroo gaarii qabaachuu fi biyyatti kun turistoonni hedduun Ameerikaa irraa gara akka dhufanis dubbatee jira jechaadha. Kana qofaa miti Lesothoon biyya Afrikaa gabaa qaraxa irraa bilisa Ameerikaaf uumte keessaa ishee takkadha jechuudhaan dubbateera. Biyyi Lesotho kun biyya Afrikaan sagantaa gabaa qaraxa irraa bilisa Ameerikaaf uumte keessaa ishee takkadha. Ameerikaan qaraxa tokko malee meeshaalee gara Lesothotti galachuudhaan diinagdee Lesotho keessatti qooda leencaa akka qabaattu uumuudhaan Africa Growth and Opportunity Act jedhamu irraa babal'inaan fayyadamaa jirti jechuudhaan yaada dabarsanii jiran. mootummaan Ameerikaa akka jedhutti bara 2024 keessa biyyoota lameen gidduutti daldalli doolaara miliyoona 240 ta'u daldalamee jira. Erga bara kana keessa yookaan bara san keessa raawwatame akaadhaan tan ammoo pirezidaantiin biyya jabduu addunyaa tanaa kan taate Ameerikaa keessa pirezidaantiin Tiraamp haala kanaan gabbee hin jirtu yeroo jedhuu fi kaleessa ammoo waliin daldala isaanii yeroo dubbatan yaalli kun yaadota wal'aantu fakkaata. Miira keessa galuudhaan haala saniin dubbachuun kaleessa ammoo waliin jiraachuun ragaaleen osoo mul'isan har'a mootu biyyi guddoon tun hin jirtu jechuudhaan Tiraamp haala addaatiin ministeera gurguddaa dalaganii jiranii. Kanaaf ammoo lammiileen biyyattii dhiifama gaafachuu qaba jechaa jiru jechaadha. Kallattiidhaan sagantaa isin biraan gahaa jira. Turtii gaarii isin hin jenna.
Guutamaa Hawaas Foundation House. Foundationiin Guutamaa Hawaas dargaggootaaf carraa guddaa qabatee as bahee jira. Dhaabbanni keenya Guutamaa Hawaas Foundation House dargaggoota barnoota gabaa dijitaalaa, dijitaal maarketingii barachuudhaaf fedhii qabani. Dhibbantaa 75 hanga 80 ispoonsara ta'uu fi keenya yoo isiniif ibsinu gammachuu guddaatu nutti dhagahama. Dhaabbanni keenya fayyadamummaa hawaasa bal'aa mirkaneessuu keessattuu dargaggoota fedhii barnootaa qaban giddu galeeffachuun deeggaruu irratti kan fuulleffatu yommuu ta'u, yeroo ammaa kana dhaabbata MO Business waliin ta'uun akkaataa dargaggoonni barnoota waa'ee gabaa dijitaalaa itti argatan irratti hojjechuutti argamna. Dhaabbatichi weebsaayitii appcourse.org jedhamu irratti kan kennamu yommuu ta'u, namoonni fedha qabdan akka barataniif waamicha onnee irraa madde isiniif dhiyeessinee jirra. Dhaabbanni keenya dhaabbata dhaloota jijjiiruu irratti xiyyeeffateedha. Faawundeeshinii Guutamaa Hawaas. Akkuma jalqaba irratti simbiraan gaa turre biyyatti addunyaa tanarratti hin jirtuun dhageenye jechuudhaan Lesotho qeeqaniiranii pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp jecha kan dhaabbachuudhaan yaadota simbiraan gaa jirra kan dhageeffachaa jirtan gara maddola miidiyaatiin kan simbiraan gaa jiru qophii addaati. Meeshaalee daldala mallaqaa kan argamsiisan heddumminna isaaniin Lesotho irraa gara US yookaan Ameerikaa akka seenaa turanii fi meeshaaleen kunniin immoo meeshaalee qaqqaalii akka ta'an oomishaalee huccuu daldala kana keessatti isaan ijoo akka ta'es ibsamee jira. Keessaa Lesothoon gara Ameerikaatti meeshaalee babbareeda kan ta'an keessaa daldala kana keessatti uffanni qooda guddaa qabaachuu isaa odeessi arganne ni dhugoomsa jechaadha. Ministeerri dhimma alaa Lesotho Lejoone Motojana dureen biyya tokko biyya barbadummaa mataa ishee qabdu haala kanaan kaasuun akka na rifachiisa jechuudhaan dubbatanii jirani. Keessaayyuu ministeerri dhimma alaa kun akka ministeerri dhimma alaa Lesotho Lejoone Motojane dureen akkasii tokko yookaan immoo pirezidaantiin biyyattii takka gabbaanii biyya barbadummaa mataa ishee qabdu haala kanaan yeroo qeeqan baay'ee nu rifachiisa jechuudhaan dubbatanii jirani. Dhuguma dubbachuuf baay'ee waan nama rifachiisudha jechuudha. Kan nama ajaa'ibiyyuu biyya namu waa'ee ishee dhaga'ee hin beekne biyya USA dhaabbiidhaan ergama ishee keessaa qabdudha jechuudhaan BBC'n dubbatanii jiranii. Motojeen pirezidaantiin dhimma alaa ministeera dhimma alaa Lesotho jechuudha. Lesothoon miseensa UN fi jarmiyaalee idil addunyaa hedduuti. USA'n mataan ishee imbaasii asii qabdi jechuudhaan osoo imbaasii as keessaa qabdu biyya keenya hin jirtu jechuun hagam takka hubannoo dhabiinsaa fi amaleessummaa dhabiinsa kan mul'isu ta'uu isaa agarsiisanii jirani. Erga pirezidaantiin biyyattii akkas jedhee UN yookaan mootu imbaasiin isaanii Lesotho keessatti osoo argamu haala kanaan biyya keenya qeequun qabanii biyya keenya haala kanaan xiqqeessuun qaban kan jiru dubbatanii jirani. USA mataan ishee imbaasii keessaa qabdi. Dhugaa dubbachuudhaaf waan nama gaddisiisu keessa dhaabbileen USA hedduun as keessa akka jiranii fi Lesotho keessa akka jiran Maaseeroo keessa jiru keessaayyuu qondaalli Lesotho kun himanii jiran jechaadha. Dhimma kanarratti sadarkaa mootummaatti xalayaan mormii agarsiisu Waashingitanitti akka ergan AFP'tti himanii jiran jechaadha. AFP dhimma keessaa Waashingitan DC'tti wal qabatee xalayaa barreessanii erganii jiranii. Dhimma kana akka salphaatti ilaallu jechuudhaan pirezidaantiin dhimma alaa ministeera dhimma alaa Lesotho